abbaan kee haati kee eessa jiru? Abbaan kee eessa jira? Abbaan koo Dayyameera. Dayyameera jechuun maal jechuudha? Du'eera. Oh, sorry. So Attin darbe. kutaa shan kana eenyu si barsiisaa ture? Ofii mako. Eessa bulaa turte immoo? Maal hojjechaa turte? Barandaa irra qofaa kee bulaa turte? Uffata uffattee bultu qabda? Mana barumsaa immoo naftu? Afee beeka. Yeroo akkamii hafta? Yeroo qursii fa'aa dhabee. Mucaa yeroo baay'eef daandii irra turedha. Barandaa hoteela sanaarraa yookiin immoo saaloonii hoteela sanaa keessaa yeroo inni itti lafa bulu jira, baankoonii irra bulu jira, xarapheessaa wambarii walitti butee bulu jira ture. Shinti beetii noo meerree maal fincaanii? Shinti beetii deemnu. Bakkeedha keessaa qabdu? Hin qabu. Yoo yaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa jirtu fayyaa keessanii baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa geessan isiniin jenna. Akkam ture ayyaanni maatii waliin dabarsaa jirtu warroonni biyya keessa jiraatanii kanneen biyya alaa jirtanis immoo maatii keessanii baga geessaniitu akka isin jettan abdii guddaan qaba. Egaa har'a magaalaa Finfinneetti argamnu har'a kan argamnu godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti argamna. Magaalaa Naqamtee guyyaa ayyaana sababeeffachuudhaan guyyaa ayyaana nama ta'e waliin dabarsuuf deemna. Nama guddaa tokko wajjin dabarsuuf deemna. Nama kana baay'een keessan beektu eenyu akka ta'e dhumarratti argitu jechuudha. Namni kuni ijoollee magaalaa Naqamtee shubbisa hojjetan Raajinaa fi wajjin tiimii Raajinaa fi wajjin hojjetan kan Emiil leenjisaa jiru baay'een keessan beektu. Keessaatii isaan keessaa mucaa kana argaa jirtu. Mucaa kana jechuudha. Mucaan kuni seenaa isaa booda kan waliin dhaggeeffannu ta'a. Karaarra ture amma garuu mana kireeffatee mana qofaa keessa jiraachaa jira. Nama guddaan kun jechuudha. Mee seenaa isaa waliin dhannee dhaggeeffannu hanga dhumaatti nu wajjin turaas ni jenna. Hordofaa. Akkam jirta? Jira. Baga geesse ka? Baga wajjin geesse. Egaa guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati baga bacaqii gannaa dabarsitee booqa birraa geesse. Isinis baga wajjin geesse. Namatti tola. Har'aa egaa magaalaa Naqamtee mana kee dhufnee daawwachuu qabna. Nama guddaa kana mana isaa daawwachuu qabna naan jedhee Emiil fide. Kanaaf anis guyyaa ayyaanaas wajjin ooluudhaaf murteesse jechuudha. Ayyaana asitti kabajna. Asitti nyaannee walii wajjin kabajna jechuudha. Manni kee immoo baay'ee bareeda. Waan nuftaniif guddaa galatooma. Galatoomati illee nuti simachuu keedhaafi. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenya amma kan argamnu mana eenyu akka ta'e wajjin wal bartu magaalaa Naqamteetti argamna. Mucaa kana baay'een keessan beektu. Akkuma argaa jirtan jechuudha viidiyoo irraa shubbisaa garee shubbisaa daa'imman magaalaa Naqamtee keessatti argama jechuudha. As keessattis hojii gurguddaa akka nu hojjechaa jiru beekna. Mucaan kun maal akka ta'e maaliif mana kiraa kana keessa qofaasaa jiraata? Umuriin isaa guddaadha moo ganaa dhageenya gaasa 40 30 ta'uu danda'a hin beeknu. Akkamitti mana kiraa keessa qofaasaa jiraata jettanii baay'een keessan yaaduu dandeessu ta'a. Maal akka ture, eessa akka ture, eessa akka dhufe, akkamitti akkas dhufe immoo isirraa kan dhageenyu ta'a jechuudha. Akkuma argitanii kunoo mana kana keessa mana kana kireeffamee fi uffata isaa achi keessa kaa'ata kunoo qumsaatanii qabachiti. Siree kunoo asirra lafa. Ada mana qabda? Egaa kunoo tiimiin isaa wal ga'aniiru. Tiimiin ijoolleen shubbistoonni
akkasumas immoo leenjisaan isaanii immoo Amaanuel yookiin immoo Eeminis nu wajjin jira. Ijoollee kana sadha kan gara addunyaatti agarsiisaa jiru. Isaan keessaa tiimii kana keessaati mucaan kun seenaa addaa qaba. Baay'ee nama gara kamitti mucaan kun mana kiraayii kana keessa jiraachuu danda'e? Maaliif maatiin isaa eessa jiru kan jedhus walii ilaalla jechuudha. Isa booda immoo laaqana keenya nyaannee taphannee gargar baanaa jechuudha. Tayyaan akka hojii deemaa eenyudha? Maqaan kee eenyudha? Maal hojjetta? Uummata keenya wajjin wal bare. Nama waliin baay'inaan maangoo naan jedhu garuu maqaan kun Sirrii Abdiyyoo Kiizaloodha. Maaliif maangoo siin jedhu qabu? Ani hin beeku. Maangoo jechuun maaliif kan isaan maangoo siin jedhan? Hin beeku. Sababa isaan beeku namoonni baay'ee magaalaa Naqamtee keessatti maangoo jedhamuudhaan beekama. Egaa maqaan kee Sirrii immoo Abdii eenyudha? Abdii Daffar. Abdii Daffar jedhama. Egaa Abdii Daffar dandeettii shubbisaa akkati qabdu quba qabna. Dandeettii shubbisaa keetiin namoonni baay'een si beeku. Keessattuu aaktiitii iddoo tokkotti agarsiisti. Baay'ee namoota baay'ee kan hojjetu. Mana kana keessa akkati jirtu quba qabaanne sa'aatii kanatti daa'imman baay'een mana maatiitti kan isaan jiraatanii. Mee jalqabarra garuu daa'ima tokko akka isaan baraniif umuriin kee meeqa? Umuriin kee meeqadha? 13ffaa qabachuuf. Waggaa 13ffaa qabatteetta? No. Okay, waggaa 13. Waggaa 13 jechuun istiila nama waggaa 30 fi 40 siyaa ture. Garuu waggaa 13 jechuun daa'imadha. Waggaa 13 mucaan kun maangoo yookiin abdiini mana kiraayii kan akkamitti akkas galee maatiin isaa immoo eessa akka jiran maatiin kee wajjin jiraatta moo as keessa moo qofaa kee jiraatta? Qofaa koo. Haadha manaas hin qabdu. So mana kana keessa yeroo jiraattu maaliif maatiin kee abbaan kee haati kee eessa jiru? Abbaan kee eessa jira? Abbaan koo Dayyameera. Dayyameera jechuun maal jechuudha? Du'eera. Oh, sorry. So sorry jecha kanan beeku Dayyameera. I'm really sorry. So abbaan kee boqotaniiru. Abbaan kee boqotaniiru abbaan qabdu. Egaa abbaan qabdu haati kee hoo? Haali koo biyya kan bira. Biyya kan biraa jechuun as jiru turanii jalqabas jiraata turanii? No. Maaliif biyya biraa si fuutee hin deemne ree? Namatti heerumte. Guyyaa tokko si argiteen beektu erga si gattee deemte? Kottuu naan jennaan ishee bira hin barbaanne. Kottu sin jettee turte? No. Deemuu hin barbaanne? Okay. So amma yeroo waggaa meeqaati kan isheen kan haati kee magaalaa Naqamteetti si dhiistee deemte? 7 moo 6. Kana jechuun waggaa 7 guutuu qofaa kee jiraataa turte? Kaampii poolisootaas bulaan ture. Siinambee achi bakkee bubbuluutti keetumaan bakkee bulu achi oosaan deeme nama na fuudhee sokke. Oosaan iddoo daansii. Eeshi. Achitti daansii gaafan baruu akka dingataa kunirraa joofamaa duukaa tuman deemaaru inni na waame achiin hojjechuutti hin ga'e. Hin barattaa? No. Kutaa meeqa baratta? 5ffaa ittiin darbe. Kutaa 5 kana eenyu si barsiisaa ture? Ofii mako. Eessa bulaa turte immoo? Maal hojjechaa turte? Nyaata eessaa nyaachaa turte? Hoteeluma bulee yoo na argadde yoo na beeku. Keessaa moo kee ala bulta? Barandaa isaarra. Barandaa irra qofaa kee bulaa turte? Uffata uffattee bultu qabda? Suuraa kee tokko eenyuun nutti agarsiisaa ture yeroo itti barandaa irra ciistu akkuma hordoftoonni keenya suuraa kana argaa jirtu. Bakkee bulaa ture hoteela bakkee bulaa ture. Uffata illee uffattee raftu hin qabdu. Achuma gaatii immoo mana barumsaa deemtaa? No. Suuqiin kaawwadha daftarii yeroo hojii manaan hojjetamu ijoolleen hin gaggalu an qofaa koon taa'e. Achumatti hojjedhee hin gaggala. Daftarii kee kan suuqii keessu maaliif akkasii jalaan banneefi? No. Daftarii fa'aa immoo irsaasii fa'aa immoo iskiriiptoo eenyu si bita ture? Bulchiinsaatiin na laatu. Bulchiinsaas laatu turani? Namoonni na beekanis jijjiiru isaaniin deemee irraa fudhadhaa achiin bitadha. Nyaata eenyu fa'aa si kennaa ture? Nyaata lafuma argadhe. Mana daabboo saadaa kan jedhamu jira ture. Achiittis na nyaadhaa. Gammee kan jedhamu jira mana isaasitti himee achiittis na nyaadhaa yaanatti wayyaafaas waan hundumaa na bibbita. So ofuma kee barsiisaa turte jechuudha. Mana barumsaa immoo haftu? Hafee beeka. Yeroo akkamii hafta? Yeroo qursii fa'aa dhabee.
Agawwal ta'e beektaa nyaatutti nyaatin. Sa'aatii lamatti deemee amma sa'aatii 8tti. Nyaatutti nyaatin. Nyaatin nyaanne waan tokko. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhiifama xiqqoo miira keessa nu galchi. Daa'imadha. Daa'ima umurii waggaa 8-7tti of barsiisee. Eshi maangoo. Mee hojii immoo hojii hojjechaa turte qabda? Eeno. Birrii argachuudhaaf ittiin nyaachuu ittiin waa nyaachuudhaaf. Eeno. Maal fa'a hojii akkamii hojjechaa turte? Jabloo fa'aa naqada. Jabloon maali? Maastikaa fa'aa karameellaa fa'aa. Birrii irraa argattu immoo eessa kaa'atta? Gammee matu buukii naabanne isatti lallaata. Buukii qabdaa? Eeno. Buukii baankii qabdaa? Eeno. Birrii moo kaa'atta? Akkaawuntii keera birrii qabdaa deemati? Birrii mee qabda? Isa tokkorraa 250 isa tokkorraa 300. Kan hundumaa ofii kee hojjetattee kaa'atte? So birrii 550 akkaawuntii irraa qabda jechuudha. Mana barumsaati immoo sadarkaa immoo akkamii? Amma kana egaa bakkee bultee uffata uffattu, bakkee bultee nyaata cireelleetu nyaatiin manaa baatee turtee bultee beektaa? Mana barumsaa immoo sadarkaa keessa jirtaa? Akkami immoo? Gaariidha. Kutaa meeqaffaa fa'aa baataa turte? 5ffaas 4ffaas beeka. 4 5 baatee beektaa? Barataa meeqa keessa? Barataa 36 turre achi kibbaa amantaa maarichi gaafa dhaabbatu fee kibbaa achaa galee nama 64 keessaati 16. Ammallee amma kana keessa barumsaan barattaa bakkee bulaa turte. Egaa amma immoo kan beeknu karaarra barandaarra kaatee akkas dhuftedha. Akkasumas immoo dandeettii shubbisaa akka qabdu namoonni baay'een illee akkasi jaallatan maangoo namoonni magaalaa Naqamtee illee akkasi jaallatan beekna. Mee jalqabaa imeejiin akkamitti wal agartan? Safarumatti asumatti. Isa booda shubbisa keessa si galchee? Achi booda mana kana mee eenyudha kan si kireessee karaa immoo ji'aan meeqa kaffaltaa? Nyaata immoo inni si hojjeta? Mana kiraayii kan naa kaffale keeriifaa firoofaa. Karaa kamiin? Karaa eenyudhaan si gargaaran? Karaa himi. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya buleessi keenya Maanu'eel yookiin Eemiin mucaa kanaa gama miidiyaatti erga dhiyeesseetii gargaarsa garaagaraa akka gargaaramuuf hanga ammaatti biraan hafnee akka abbaatti ijoollee kana guddisaa jira. Kunooti mucaa kanaaf mana kiraayii kireessanii manni kiraayii kireeffamee fi wanti barbaachisu as keessatti bitamee fi jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf mana kiraayii eenyu si kaffalaa jira? Eemima. Eemii si kaffalaa jechuudha. Mee Eemiin kun as nu bira jira. Egaa magaalaa Naqamtee jiraata magaalaa Naqamteeti. Ijoollee kana baay'een keessan yeroo isaan shubbisan kana isadha kan isatu leenjisaa isatu qindeessa. Mee wanta waa'ee maangoo wanta jedhu yoo jiraate akkasuma mana kiraayii kana immoo akkamitti kireeffamee fi maangoon haala kamiin nyaata argachaa jira kan jedhu immoo yaada gabaa akka nuuf barbaada. Galatooma. Maangoon baay'een magaalaa Naqamtee keessa namoonni jiraatan hin beektuuni mucaa yeroo baay'eef daandiirra turedha. Hoteelota adda addaa keessas bulaa ture. Hoteela keessa bulaa ture gaafa jennu siree qabatee yookiin kaffalatee ruumii bulaa ture osoo hin ta'in wayi barandaa hoteela sanaarraa yookiin immoo saaloonii hoteela sanaa keessa yeroo inni itti lafa bulu jira, baankoonii irra bulu jira, xarapheessaa wambarii walitti butee bulu jira ture. Jireenya baay'ee rakkisaa keessadha kan inni darbee as ga'ee. Amma immoo ijoollee wajjin kan inni tiiktookii viidiyoo tokko kan iskiriinii irratti argitan kana kan inni dalagaa jiru. Gargaarsi godhamee fi gargaarsi muraasi godhameera. Garuu akkuma argaa jirtanii haalli jiru hundisaayyuu guutuu miti. Mana keessa bulu arganneerra. Mana keessa bulu keessatti siree waan tokko guunneerra. Garuu ammayyuu haala nyaataasaa akkuma beektan manni barnootaa eegaluu fi torban lamaan tokkodha kan hafee jiru. Ammayyuu haala nyaataasaa bakka hin jirra. Nyaata ganamaa kee amma galgalaatti beektu ijoolleen daa'imadhaa fi qopheessachuu hin danda'u. Wantoota baay'eedha kan isa barbaachisuun gatii ta'ee fi bakka inni nyaata nyaatu ammallee hin arganne. Garuu dhimma mana barumsaa wal bira jiru xumurree jirra.
bakka nyaataa isaa garuu hin arganne. Kanaaf haala nyaataa isaan xumuriin jirra. Ijoolleen argitan kun hundi isaanii ijoollee dandeettii garaagaraa qabanii faamilii baakgiraawundii adda addaa keessaa baanna. Ijoolleen kun dandeettii cimaa qabu, dandeettii aartii irratti yoo guddisneeni bakka guddaa ijoollee ga'uu danda'an daa'imoliidha. Barumsa isaanii irratti qaxaleedhaan baratu, kubbaa miillaa sirriitti taphatu, waan adda addaa keessatti ijoollee hirmaatan dhagatii ta'ee fi akka gargaartanii akka deeggartanii isiniin jenna. Guddaa galatoomaa. Sattaanee mudannoo tokko kan maangoon gaafadhan jira. Mudannoo yeroo saayikilii bitatee ture, saayikilii birree walitti qabatee bitatee ture. Yeroo saayikiliin kee bade akkam akka taate daawwattootaaf himi. An saayikilii dhaabee mana wayyaa aadaa keessaa qixuman galee bahu achi amamma muuziyeemii keessa galee gaafan bahuuf ka'u nyaata nyaadhee bahee achi gaafan bahee barriirra dhaabbadhu saayikiliin hin jiru ture. Achi tiishartii koo baasee wayyoo jedhee karaarra ciise. Achi nama waliin dhaabbatanii natti kolfanii gaafan bahu immoo dhufanii na sossobanii na deebisan saayikilii koo. Qullaadhaa jechuudha kan itti fiigde. Saayikilii sana birrii kan bitatte? Birrii meeqaan bitatte yeroo sana? 5,500. 5,500 nama ofuma kee birrii keedha? Amma garuu hin jiru. Garuu waan tokko jira amma ijoolleen baay'ee yeroo baay'ee karaarra bulanii araada garaagaraaf saaxilamoodha. Ijoolleen daa'imman baay'ee achumaan dhumarratti ergaa kee dabarsa. Aayimii yaadatti dabaluu yoo qabaate ganaa yaadatti dhumarratti hin daballa. Daa'imman baay'een karaarra bulanii kan maastishiisaa kan jiru, kan araada garaagaraa sijaaraa tamboo garaagaraa tutan jiru, dhugaatiillee kan dhugan jiru. Ati waan kana yaaltee beektaa? Lakki. Guyyaa tokko yaaltee beektu? Guyyaa tokko yaalee beeka. Beenzila duwwaa. Siyaa guyyaa meeqa? Tokko. Guyyaa tokko yaaltee ergasii garuu waan goote hin beektu. Kanaaf araada hin qabdu jechuudha. Poolisii tokkotu na garafee sifanni sanaan jedhe. Ergasiitti ittiin deebine. Kanaaf ijoolleen baay'een karaarra bulaa jiru. Ati immoo ijoollee karaarra bulan kanaaf abdii guddaa qabu. Ijoollee abdii boriddoo guddaa ga'uu danda'u. Mee dhaamsa akkamii qabda? Akka isaan baratanii iddoo guddaa akka isaan ga'an. Rakkinni kamiyyuu yoo jiraate haala rakkinaa kam keessatti iyyuu jabaatanii baratanii boriddoo guddaa akka ga'an yaaduu qabu. Baay'een wali dhugaa seenaa baay'ee I don't know. Mucaa cimaadha. Mucaa baay'ee cimaadha. Dhugaa baay'ee emotional nama godha. Sorry. Jabaadhu mee Emii yaada qabdu yoo jiraate. Egaa baay'ee mucaa qaxaleedha, mucaa cimaadha, mucaa jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafatudha. Hojii adda addaa hojjeteera, hojiilee adda addaa keessa darbeera. Kana keessatti immoo utuu araada keessatti hin kufiini waggaa 6 bakkee bulanii haala baay'ee rakkisaa keessadha. Bakka daa'imaaf hin mallee, bakka daa'imii keessa buluu hin mallee, wanti mul'atu, wanti godhamu bakka daa'imaaf hin mijannedha bakka inni ture. Garuu har'a Rabbii nu gargaaree bakka kanarra geenyeerra. Namoonni mul'atii kun keessan bulee maafii dhaabbata goonee guddisuun barbaanna, jabaachuu barbaanna. Ijoolleen kun kan qabannee jirru ijoollee 7 ammaa fi ijoolleen 7 kun seenaa kan maangootu keessa xiqqoo addadha malee ijoolleen hundi isaanii jireenya wal fakkaataa keessadha kan darbanii, jireenya ciccimaa keessadha kan isaan ba'anii, bu'aa bahii hedduu dabarsanidha kan isaan as ga'anii. Umurii daa'imummaa irratti immoo hireen akkasii mudachuu hin qabu daa'immoota. Yoo Rabbi yaada isaa nuuf kennee yaada keenya keessa bulee waan xiqqoodhaan kaasnee ijoollee kana bakka guddaa ga'uu dandeenya. Ijoolleen kun immoo egeree aartii Oromoo irratti shoora guddaadha kan isaan taphachuu danda'anii. Dandeettii aartii, shubbisaa, walaloo, diraamaa hedduudha kan isaanii hojjetanii. Diraamaa isin iskiriinii irratti argitan kanas hojjetaniiru, baay'ee cimoodha, aktiingii irratti baay'ee danda'u. Kuni leenjii tokko maleedha kan isaanii kana godhan jechuudha. Naachuraalii waan qaban irraan kan keedha malee leenjii kan fudhatan tokko hin jiru jechuudha. Mammaatti leenjii tokko malee erga amma kana dalaguu danda'an ijoolleen kun leenjii yoo argatanii, deeggarsa yoo argatan immoo eessa ga'uu akka danda'anii tilmaamuun nama rakkisu jechuudha.
Kanaaf ijoolleen kun dandeettii qabu. Jajjabeessaanii uummata Oromoo siniin jenna. Baay'ee galatoomii Eemi. Dhugaadha. Ijoolleen kun baay'ee ba'anii mul'ataniiru. Karaa keellee gargaarsi garaagaraa akka godhamaaf jiru argaa jirra. Ammas gara fuulduraatti ijoolleen kun dhaabbachuu barbaadu. Iddoo guddaa ijoollee gaaniidha. Maaliif ijoollee abdii boriidha waan ta'aniif mul'ata guddaa qabu. Borillee sadarkaa barnootaarras baay'een isaanii kutaa 5-8 akka jiran kan odeeffadhe. So ijoollee kana nuti immoo kallattii dandeenyu amma dandeenyu hin deeggarra. Anis waadaan gala kallattii hundumaatiin jajjabeessina. I think ijoolleen kun torba maangoo dabalatee gama keenya ani akka dhuunfaattis ta'e meeshaa isaan ittiin baratan akkuma yeroo darbee siin jedhe isaan guyyaa tokko lama booda laannaa fi dabtara darzana tokko fi iskiriptoo lama kan isaan ittiin baratan hunda isaaniif laannaa. Akkasumas immoo dhaabbotulee garaagaraa qunnamnee akka isaan qunnaman gochuu dandeenya. Ijoolleen kun akka isaan gargaaraman. Atillee maangoo jabaadhu waan tokko yaaddeenii mana kiraa eenyunnaa kaffalattee yaaddeenii garuu gara fuulduraatti immoo dhimma nyaataa wal qabate immoo maal akka ta'uu danda'u yookiin hojjettuullee sii qacaramee akka nyaata sii qopheessuu danda'an irratti haala mijeessuudhaaf yaalla. Wanta barbaachisu karaa Eemiis naasofnaa tarii immoo namoonni baay'een isaanii immoo kan deeggaruu barbaadan seenaa akkasii keessa kan dabartan baay'een keessa jiraachuu dandeessu. Mucaa kana namoonni utuu barbaadan deeggaruu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa Eemii qunnamuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa iskiriinirra jiru kanaan Eemii yookiin Amaanu'eel jettanii qunnamuu dandeessu. Akkasumas immoo inni immoo isaanii wajjin jiru waan ta'eef isaanii wal si qunnamsiisa. Iddoo guddaa ni geessati immoo waan sitti himu jabaadhu. Waan tokko sodaatini araada kan biraa keessa hin galini. Akkuma maatii keetti nu ilaali. Waan rakkattus immoo waggaa waan dhimma barumsaa si barbaachisu yoo ta'e immoo haala si mijeessuudhaaf yaalla nuti. Egaa namoonni baay'eenis immoo kan si gargaaruu barbaadan jajjabeessuu barbaadan mucaa kanas immoo qunnamuu dandeessu. Egaa rakkoon irra keessummeessitu saboriif si jabeessa. Galee amma kana hundumaa jabaattee irra geessetti ammas kana booda iddoo guddaa goo dandeessa. Jawaadhu sin jennaan ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Mee wanta ittiin bohaarsitu yoo qabaatte hordoftoota keenya waan tokko jedhi bohaarsi qoosaa wayii qabda yoo ta'e bohaarsi gara laaqana keenyaatti seennaa jiru. Nyaata immoo nyaatan sin affeerattee ijoollee suutee deemtee birrii fa'aa dhabdeetta waan ta'us dhageera ijoollee irraa. Dhugaadhaa kun. Maal goote? Nyaata wayii hoteela deemne achi nyaanne isaafi gaafa kaffalamuuf ka'u qoy mana fincaaniin deema jedhee achumarraan bade. Affeeruuf deemtee moo? Dur buddeen gaafa nargu buddeen lama faayyuu nan fixan ture amma garuu badaa nyaadhu danda'e. Eessa deemee maal qabuu qabdu? Maali? Barchi qabdu jechuudha. So mana kiraa kana meeqa kaffaltame? 1,400. Ji'a tokkuma tokko 1,400 kaffaltaa? Okay. Bakka har'a ayyaana wajjin oollaa nyaanna achi booda maal immoo kan mana kiraa ji'a tokko immoo Eemiitti sii kenna birrii 1,400. Yennaa mana kiraa ji'a tokko Eemiitti sii kenneera. Itti qophaa'ee waan dhufneef yeroo biraa immoo akkasii gargaaru immoo waadaan seen namoota hiriyoonni kollee isaanii motiveet godhee akka isaan karaa Eemiis gargaaran gochuu hin danda'a. Egaa amma immoo mana kee nu daawwachiisime manni kee keessa maal akka jiru eessa akka jiru kicheniin shintibeetii kutaan ciisichaa kutaan saaloonii maal akka ta'e hunduma isaa nu daawwachiisi. Kutaan ciisichaa kunoo bishaan jira caamaan jira waan wayyaa keessa kaawwadhu jira. Mee wayyaa kam keessa kaa'atta? Amma sitti isa kan soo asirri naa bituu fira achi amma sanaatti immoo kanumatti kaawwadhu. Caammaa keessa kaa'atta? Waa. Sireen kee guddaadha garuu maal dhiyootti waa yaaddamu? So siree keedha kun? Shintibeetii noo meerree maanuu fincaanii? Shintibeetii deemnu. Bakkeedha keessaa qabdu? Mee gaa kunoo manni kee dikoorii gooteettaa ayyaana waggaa sababeeffachuudhaan kottaa hin jetteetu fakkaata keessummaan qabatteetu fakkaata. Mee meeqatti baaste mee kanatti? Baay'eedha. Oo. 50,000. Kanatti moo? 50,000tti baaste kanatti? Waaw baay'ee bareeda. Eeshi kutaanii kicheniin noo kicheniin jira kicheniin meerre?
Kichiniin achumadha. Eessa? Akkas gadi baanee akkas As keessaan qabdu? hin jiru. Namatti tola. Bor immoo gamoo abbaa darbii meeqa ijaaruu dandeessa yoo jabaattee iddoo guddaa geesse jabaadhu siin jedha iddoo guddaan geessa. So mana kee guutummaatti manni isaa maal akka fakkaatu gaa kun nu daawwachiiseera. Mana kana keessa ta'a sireen isaa garuu bal'aadha. Gara fuulduraatti yoon guddadhee fuudhee lama rakkadhu jetteeti. Laki ammuma gangalachaa ma buluu fira. Mani bedene cabira. Halo. Kalimang.